Ashama harkafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu sina geessisna. Oduu waliin Anbaayiluu Nachooti nu waliin turaasin hin jiru. Duumessi lolaa biyyattii irraan gumgumu ba'aa fi balaan inni Oromiyaatti fidu ulfaataa fi hammaataadha jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Guutummaa ibsa kanaa akkasiin isinii dubbisa. Haalli nageenya biyyattii keessatti yaaddessaa erga ta'ee waggootan kurman lakkaawaa jira ka jedhe ABO'n Oromiyaan qeefii nageenyi waaraan tasgabbiin sabatinsa qabuu fi misoomni amansiisaatti diriiru malee dirree lolaa dantaa waraanaa fi qocholloo siyaasaa erga taatee jaarraa lakkoofteetti jechuun ABO'n ibseera. Maddi rakkoo siyaasaa waraanaa dinagdee fi hawaasummaa wal qabatee yeroo dheeraaf furmaata waaraa dhabuun gaaga'ama uummattoota biyyattii irraan gahe duumessa lolaa biyyattii irraan deddeebi'ee gumgumaa turee fi jiruudha kan jedhe ABO'n lolli walirraan cinne biyyattii irraan maddu jaarraawwaniif itti fufaa ture ammallee akkuma itti fufeetti jira jechuun ibseera. Addatti lolli saamicha qeef qabeenya Oromiyaa akkasumas babal'ifannaa lafaa fi sirnoota haasootaa fi nugusootaan eegale osoo walirraa hin citiin itti fufeera jedha ABO'n. Har'as fedhiin babal'ifannaa lafaa fi akkasumas to'annoon qabeenyaa irratti dorgommiin ture guutummaatti dhaabbanne ka jedhu ABO'n qabsoo walirraa hin cinne ilmaan Oromoo fi lammiileen Oromiyaa taasisaa turaniin lolli Oromiyaa cabsaa ture takka duubatti deebi'us fedhii fi hawwiin saamicha Oromiyaaf qaban waan hin dhaabbatiniif abjuun dheengaddaa fi kaleessaa har'as Oromiyaa weeraruu fi humnaan qabachuuf sochiin hin dhaabbanne jedheera. Keessaayyuu jedha ABO'n miidhaa ulfaataa fi hammaataa uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irra ga'een bara chaartara 1991 adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsa keessaa walta'iinsa murnoota siyaasa dantaaf bololi'aniin dhiibamee bayaas Oromiyaan dirree lolaa fi saamichaa taasisuun lammiilee Oromiyaa deeksanii Oromiyaa qe'ee badhaatuuf gabbattuun qe'ee lammiilee isheetti yoomtee alagaan itti duroome taatee jirti jechuun ibseera. Baroota dhiyoo as waggootan 8 darban keessattis lola dhaabbataa Oromiyaa guutuutti deemaa ture irratti dabalataa sochiin tumsa waraanaa hidhattootaan daangaa Oromiyaa sarbee ce'een nageenya Oromiyaa lammiilee Oromiyaa caalmaatti boora'ee jira jechuun ABO'n ibseera. Daangaan Oromiyaa sarbamee onoonni hedduun bulchiinsa Oromiyaa jalaa abbaa dhabuun abbaan da'oo qeef qabeenya isaanii irraa humnaan godaansifamuun qabeenya Oromoo humnaan saamamuun uummata nagaa akka hin malletti lubbuu galaafachuu fi boqonnaa nageenya lammiilee Oromiyaa dhoowwachuu fi balaa lolaa dabalataan daangaarraan as gahamedha jedheera. Lola hidhattoota daangaa Oromiyaa sarbuun uummata gaaga'een miidhaan dhaqqabe lammiilee nagaa sodaa fi birraan jiraachuu uummanni nagaa qeef qabeenya isaa irraa buqqaafamu dinagdeen biyyattii burkutaa'uu walamantii fi walitti dhufeenya hawaasummaa laaffachaa fi qoqqoodinsi yaadaa dachaan babal'achuu tasgabbiin siyaasaa fi mootummaa uummata ga'umsa qabu dhabamuu fi amanamummaan mootummaa irratti uummattoonni qaban guutummaa guutuutti dhibuudha ka jedhe ABO'n badii fi balleessaa lolaan dhufu hanqisuuf adda bilisummaa Oromoo furmaata siyaasaa fi nageenya waaraa biyyaa fi uummattoota biyyaaf qabuun marii siyaasaa fi dhugaa akkasumas hunda galeessatee mootummaan qaamota dhimmi ilaalu cufa waliin gaggeessu mirgi dimokiraasii fi mirgi namoomaa sirnaan kabajamu daangaan naannolee humnaan osoo hin taane seeraan marii fi waliigaltee fala waaraa akka argatu gochuu akkasumas dhimma nageenya biyyaa fi uummattoota biyyattii irratti hirmaannaan hawaasaa fi hawaasa idil addunyaa akka jiraatu gochuun barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaadha jennee sagalee dhageessifneerraa ammas kanuma gadi jabeessine jechuun ABO'n yaadachiiseera. Hiraarsaa fi raarfamni waraana naannoo gaanfa Afrikaa mudate balaa lolli itti fufaan jiraatuu fi furmaanni siyaasaa dhabamuun dabalatee balaa lolaa biyyattii irraan ka'uun Oromiyaa dirree lolaa dantaa waraanaa fi qocholloo siyaasaa akka taatu uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa eeyyamuu hin qaban jechuun ABO'n yaadachiiseera. Hamaa fi hammaataa daangaa Oromiyaa cabsee dhufu kamuu dura dhaabbachuun qolachuuf garaagarummaa siyaasaa fi kan biroos malee waliin dhaabbatuun dirqama haalli fuuldura keenyaa dhaabee jirudha jechuun kan kaase ABO'n kana waan ta'eef duumessa lolaa gumgumu daangaa ce'ee qeessaatti dhufu daangaa cabsee akka hin seenne uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa bal'aan keessaa fi alaan wal bira dhaabbachuun qeessaa fi daangaa isaa tiksuuf garaagarummaa siyaasaa fi kan biroos malee waliin dhaabbachuu fi hiriiruun dirqama lammummaa ta'uu hubachiisna jechuun kaaseera. Qaamoleen hawaasaa fi siyaasa biyya kanaas furmaata nagaa karaa nagaan barbaadu akkasumas dhaabbilee mirgoota namoomaa hawaasni idil addunyaa dippiloomaatonnii fi imbaasiiwwan garaagaraa biyya kana keessa jirtan balaa lolaa ba'aan ulfaataan isaa uummattoota irraa waan ta'eef nageenyi waaraa fi tasgabbiin sabatinsa qabu akka jiraatuuf nageenyi hunduma keenyaatiif xiyyeeffannootti kennuun qooda keessan akka baattan jechuun adda bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarseera.
Itti aanaan kantiibaa magaalaa Asoosaa duraanii malaamaltummaan himatamuun hidhaan cimaa waggaa 10tti murtaa'uun dhaga'ame. Manni murtii olaanaa magaalaa Asoosaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Asoosaa duraanii obbo Nigaatuu Qilxuu Bultii malaamaltummaa raawwatteetta jechuudhaan hidhaa cimaa waggaa 10 fi adabbii maallaqaa irratti mureera. Manni murtichaas dhaddacha guraandhala gaafa 16 bara 2026 taa'een himatamaan kun labsii yakka malaamaltummaa aangoo seeraan ala fayyadamuu fi maallaqa mootummaa saameera jechuudhaan himatamaa turuudha kan inni kaase. Kanaanis manni murtichaa ragaa dhuunfaa fi sanada abbaa alangaa erga qoratee booda gochisaa yakka cimaa akka ta'e argamuun adabbiin kun itti muramuusaan dhaga'ameera. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Asoosaa duraanii kun ergaa himannaawwan lamaan yakkamaa ta'uu mirkanaa'e booda manni murtii hidhaa cimaa waggaa 10 fi maallaqa qarshii 4,500 akka adabamudha kan inni murteesse. Adabbiidhaa fi maallaqa kanaan alattis qabeenyi ilmisaa fi namoota dhuunfaa adda addaatiin akkaataa hin malleen aangoo itti aanaa kantiibaa fayyadamuun saamamaa ture seeraan akka to'atamu manni murtichaa qabeenyichi mootummaaf galii akka ta'udha kan inni murteesse. Buqqaatonni Sudaan 500,000 fi 29,000 ol waggaa 2 keessatti gara biyyatti deebi'aniiru jechuun mootummoonni gamtooman ibseera. Jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma godaantota jaarmiyaa dhaabbatichaa waggoota lamaan darban keessatti buqqaatonni Sudaan 500,000 fi 29,000 ta'an gara biyya ollaarraa gara biyya isaaniitti deebi'aniiru jedheera. Jaarmiyaan dhaabbanni godaantota addunyaa baatee amajjii bara 2024 irraa kaasee haga muddee 2025tti gara Sudaanitti deebi'an galmeessuusaa ibsa dilbata darbe baaseen ifoomseera. Sudaan eebila bara 2023 irraa eegalee walitti bu'iinsa cimaa keessa kan jirtu yoo ta'u waraanni kun humna waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii fi humna addaa Sudaan gidduuttidha kan inni itti fufee jiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsetti yoo ta'e walitti bu'iinsi kun rakkoo namooma addunyaa keessaa gar malee hammaataa ta'e keessaa isa tokkodha jedheera. Waraanni kun lubbuu namoota 10,000 balleessuun gara namoota miiliyoona 13 ol ammoo qeef qabeenya isaanii irraa buqqiseera. Lakkoofsi uummata Sudaan walii galatti gara miiliyoona 48 ka ta'a jedhame kun lakkoofsi baqattoota gara biyya ollaatti baqatan gara miiliyoona 4,500tti tilmaamama jedha gabaasni dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baase. Dhibbentaan 11 gadi kan ta'an ammoo biyya Chaad irraa kanneen deebi'anidha. Akkasumallee muraasni biyyoota kanneen akka Itoophiyaa fa'aarraas kan deebi'an ta'uudha dhaabbatichi kan gabaase. Obbo Girmaa Waaqee gorsaa fi hojii gaggeessaa daandii qilleensaa Yugaandaa ta'uun muudaman. Pireezidaantiin Yugaandaa Yuweerii Museveni hojii gaggeessaa duraanii daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Girmaa Waaqee gorsaa fi hojii raawwachiisaa yeroo daandii qilleensa Yugaandaa gochuun muuduu isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Obbo Girmaa Waaqee muudama haaraa kennameefii sanaan dadhabinsa bulchiinsa daandii qilleensa Yugaandaa keessatti mul'atan ni sirreessu jedhamee eegama. Pireezidaantiin Museveni ministeera hojii fi geejjibaa biyyattiif xalayaa barreessaniin obbo Girmaa Waaqee akka gorsaa fi hojii raawwachiisaa yerootti muuduu isaanii ibsaniiru. Hanqina yeroo ammaa daandii qilleensa Yugaandaa keessa jiru beekamaadha. Hanqina bulchiinsa daandii qilleensaa keessa jiru sirreessuuf akka isin gargaaruuf obbo Girmaa Waaqee akka gorsaatti akka muudaman ajajeera jedhu Museveniin. Girmaa Waaqee daandii qilleensichaaf hojii gaggeessan akka muudamanitti boordii walitti dhiyeenyaan akka hojjetanis ibsameera. Torbanoota dura hojii gaggeessituun daandii qilleensaa Yugaandaa Jaanifer Baamoturaakii itti gaafatamummaarraa kaafamu hordofee miidiyaalee hawaasaa irratti obbo Girmaa Waaqee bakka bu'u jedhamee maqaan isaanii ka'aa ture. Pireezidaantii Museveniin hojii gaggeessaa duraanii daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Girmaa Waaqee waliin waajjira isaaniitti wal arganii dhimmoota garaagaraa fi waa'ee bulchiinsa aviyeeshinii irratti marii taasisuu isaanii itti gaafatamaan dhimmoota pireesii pireezidaantichaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf qabannee kan maangoo lamna turtii gaarii isiniin jenna.